Kingo. Yeah. Yeah. Anillee waa malee bakka akkanaa kanatti si wajjin yeroo kiyya wareegan godhu ilma haadha tiyyaa obboleessa kiyya ka'anaa fi isa jidduu intalli takka jirtu abbaa takka haadha takka akkanuma biyyaa bahee jira du'e haga har'aan beeynu abbaa fi haati kiyya kunoo ni boo'an. Du'e jedhanii sabriin goone jira jedhaniin argine. Jiru akkanaa keessa jiraachuutti jirra. Laaliga obboleessa kiyya ka haadha tiyyaa ka abbaa kiyyaa. Hunduu godaannisa qaba. Akkanumatti nama akkasitti isin bira taa'utti hin jiru anis gaddan qabaafiin dhugaa kana baasuuf isin wajji hidhadhee akkanatti isin wajji deema keessaa akkaataa itti dabbaalitti deemu jirtu kanarra. Waan Jawaar irratti obsaan dubbatee Badriin dubbatee dabbaalis dubbatee anillee waan Jawaar irratti waan dubbadhuun qaba. Jawaar waa hedduu irratti dalaga. Dhaamsa hedduu argata. Waan kana silaa gargaarsa gahaa qabaatee yeroo takka takka qooda hojiidhaa namni walirraa yoo fuudhee wal gargaare akkam dabbaalama waanuma Jawaar dalagu jira. In fact anis waliin ture ragaa bahaa fi yeroo dheeraa waan kana fudhatee halkanii guyyaa itti cichee waan kana oofu jira. Bakka hanqinni jiru guutuu irratti haa carraa'inu. Yoo harka walitti qabuu fi kireeditii barbaacha taate yoo wal irratti yeroo takka takka quba laachuu taate wanni tun nu jalaa gufatti. Yoo wanni tun nu jalaa gufatte kamoohu warra waan kana warra daba kanaan deemu warra nama ajjeesu barate. Tanaa jecha bakka garii eessa wal gargaarra akkamitti wal gargaarra jenne dabbaal kottu na gargaarra naan hin jenne ustaaziin kottu hin jenne nu hunduu waan nu keessa jirutu nu fida jechuudha. Dhimma keenya waa walooti waan nu hundi waliin qabnu. Yakkamtoonni kun ganda tokkollee bakka hin bu'an. Ammallee tooftama san fayyadamuu fedhan. Waan amma Jawaar irra dhiyaatu keessaa waan gariyooniin isiniif hime waan cubbuu jechuudha. Amma Jawaariin nu hundi akkanatti hin beeknu. Akka waan loogii gandaa fa'a Jawaar godhuu jiruutti fa'a fakkeessanii warratu oofa. Kana oofanii maal godhu sammuu namaa keessa kaa'uu barbaadu afaan namaa keessaan akka wanni kun bahu barbaadu. Wanni kun immoo deemee maal godha gandummaa fida, duula fida, olola fida, saba addaan hiraa suniin booda isaan advaanteejii isaanii rukutaa deeman. Mootummaas yeroo akkasii kana yeroo amma Jawaarii fi dabbaal warreen biraalleen nuti jaldeeyyiin xixiqqoolleen warri asirra jirru hundinuu yoo waaqa isaanillee guddachuu baanne waan nuti goonu kanarraa waan argan irraa yoo namni hundi jigii walii bahe gargaara tokkummaadhaan waliin dhaabbatee dhugaa ummata kanaa baase dhiiga ummata cunqurfamaa kanaa baasuu danda'e jarri bakka dhabaa deeman namni irraa bitu hin jiru. Saniifuu gargaarsa jarri kun propagandaadhaan waa jala dhokatanii amantii jalatti ganda jalatti waan adda addaa jala waa warri dhokatu kana ija itti banachuu danda'uu qabna. Warroota immoo asbaanii koopereet godhan ummata kana keessaa baane nuti ka ummataati badii akkanaa dalaynee jirra. Wanni kun akka itti fufu waan hin barbaanneef nulleen qaama gargaartota waan kana saaxiluu taana warra jedhanii asbaan harka bannee ofitti fuudhuu qabna. Yoo as irraallee itti bookkifnee itti duullee abaarree maganfannellee dila sumaan finnu garuma gaariitti asmaysuudhaaf yoo carraa'ine irra gaariidha waan jedhuun qaba. Jawaar nu hundinuu itti dubbanna. Jawaaris numa waliin waan dalagaa numa hunda qabaa eeruus ka kennu numa kanaafi waan inni itti mudduu qabu waan inni hatattamatti hojiirra oolchuu qabu nu hundi dhiibbaatti goonaa koomentiin haa ta'u bilbillee haa ta'u walumaan jirra walumaan hojjannaa wanni akkanaa kun immoo laafaa miti abdii irraan kuteenaa itti hajabaannuun isin jedhu tokkummaadhaan. Thank you. Fayyate gada waan dabaltu achumarraa gad deemu. Ustaaza yoo dabalte ati si dura gubbaa waan jirtu. Okay gada ta'u fayyee. Waan inni jeen garaa nuti hin jarjarini nama gartee haqaaf dhaabbatu cinaa dhaabbachuu qabna. Hanga dandeenyu gartee ilmaan keenya kanaaf fakkii ta'aniitti waan inni qabnu malee waan hin jiru wallahi rabbummaan nagaya hafidu boodatti deeman inshaallah. Jazaakumullahu khair. Gada okay gada ta'u. Jara keenya salaamu alaikum hundi keessan umaga jiraattanii waan kingoon dubbate booda namni dubbii beeku dubbii nama jalaa fixaa jedhanii waa dubbachuun xiqqasho nama rakkisaa yaada hiyyee irra hedduu isaatu dubbate amma immoo ooma inni ooma isa biraa haftee yookaan ammoo oomayitiin wanni ani yaade haala ammaan tana fakkeenyaaf reefuu obsaan itti haasa'u jiru sana hammana kiyya keessatti haasa'es ni jira. Hamana keessan keessatti haasawame kanaas hanga sana irraa murree hanga gartee haasawaa isaa san TikTokin qopheessee lafa kaa'amire
yoo danda'ame gartee akkaataatti waan kana riipoostitti goonu akka namni dhaqa akka namni gartee wanni ta'uuf. Isa kaani namootuma gartee amma fakkeenyaa fi obsaas haa ta'uu dabbaal meekingoodhaa wajjiinis tahee waan kana gartee karaa mainstream media kana warra OMN'tis qunnamaati waan kana yeroo fudhatamee gartee uummanni biyyaas waan laaluu fi akka gartee ibsamuuf maaliif warrachi galaanniyoo gartee waan deemsa duubaa yookaan immoo bishaan duubaatti dhangala'u yoo dhaabde kan karaa yaani sun ni cita. Yoo xiqqaate gartee uummata kana balaa sanirraa akka hafan godhuu fi anammoo waan gartee obsaan akkanatti haasa'u kana rabbina shaahidaa wanni kun hangana takka gartee dubbiin tun hamtuudha akkuma gartee nama muuvii laaluu yoo taate malee waan kana irraan beeku dhuguma rabbii dubbachuudhaaf bara dheeraan waan kana gurraan dhadhagaa anjoollumaatu gartee waan wahuma xixiqqashoo natti fakkaachaa turte jechuuhi. So meekingoodhaa wajjinis akkasuma dabbaalii wajjin obsuma kanaa fi dabbaaluu dhiyeessanii akkuma gartee miidiyaan kunuu wal jalaa fuudhee namnummaan biyya keessa jiru sunis dhagahu. Jara kana gartee gara miidiyaadhaatti akkatti harkisuu dandeenyu warri gartee immoo OMN wajjin qunnamtii qabdanis warri miidiyaa biraatti wajjin qunnamtii qabdanis pilismee waan sayyoo goone gaarii natti fakkaataa yaaduma jiru natti mul'ate. Fitadde dabbaal keenya ulfaadha. BBC illee qunnamna aslii galgaloo ni jirti. Ni dhagama sagaleen keenya. Yaa aslii galgaloo ni jirti. OMN keenya yeroo barbaannetti. Akkasuma miidiyaa biyyaa dabalatee OBN miidiyaa jiru ETV dabalatee ka afaan Oromootis ka afaan biraallee warri beektan akkaataa itti nama tokko yoo hambisuu dandeenye laafatti hin fudhatina maatii tokko gaddarraa hambisne jechuudha. Wanna deemaa jiru kan akkaataan amma itti obsaa Yuusuf ibsu kuni dhugumatti warri kun warra hidhate mootummaa of danda'a akka dabbaalirra deddeebi'ee dubbatutti mootummaadha jechuudha. Caasaan kun ka diriirfame zamana dheeraaf deemaa jira. Ammoo anii fi gadaa araara yookiin ustaazni lafa fagoo kana teenye garaman nu gubata malee guddoollee waan kanarratti ifayyuu nuun taane ture. Akkaataan amma dabbaal itti marxifatee dubbii kana. This is like war on human trafficking, practical war. Amma lola jechuudha ka keessa jiru. Ummata lubbuu namaa baraaruudhaaf lola keessa jirra jechuudha. Saniifuu lola kanammoo eenyutu nu wajjiini? Eetummoo ija keessa nu falmu jira ka jedhullee haabe warrumti amma dubbima dabbaal kana dubbima nu goonu kana warra as garagalee falmu jira jechuudha. Haqa ifii falmachuu dhiisaniiti inumaa adeemsisuun akka sirrii ta'ettillee warra falmu jira warra jawaaliin suuraa gaggalabbatee asirra haasa'u jira laal. Kana jechuun maal? Lola ifaa waliif bannee jirra jechuudha jara kanaan amma. Nuufi isaan taanee jirra jechuudha gartee seenaadha kuni. Wanni kun waraabamee ta'a. Kanaaf asuma qofa irratti haasoinee hambisuu osoo hin taane nutin kuni walii wajjin taane as keessaa guyyaa tokko nam lama nam sadi taane walii dhufne waliin mari'anne bal'inaan miidiyaa kamiyyuu irratti kuni amma as keessa siyaasni hin jiru. Muktaar Kadirii fi Jawaar gaaf walirraa fuudhanii Jawaar viidiyoo Muktaar Kadir ambaasaadara Saudi Arabiyaadhaa maxxansee pirezidantii duraanii jechuudha. Yogguu wanni akkanaa kun ta'u laal tokkummaa stiil yoo garaagarummaan siyaasaallee jiraate wanni irratti waliin hojjetan wanni tokkummaa agarsiisaa baay'eetu jira. Asumarra lallabnee akka hoomacha ta'ee nu jalaa hin hafne dubbiin gara miidiyaa tuni an OMN hin qunname yoo isin feetan BBC illee aslii galgaloon hin qunname yoo isin feetan garuu warri akka obsaa warri akka dabbaal kanneen biraallee yeroo tokko wama tokko qabanna waa hundan fil wama tokko irratti fakkeenyaaf nama shan warra dabaa isteeshina shan isteeshina adeemsa kana keessatti akkaataa nama obsaan itti ibse magaalaa kana waan akkanaattu jira achirraa kaampii akkanaattu jira. Kana yoo himtu isaan as jala jiru bar walumaan jirra caqasu jiranii bar ni beekani. Mooraan teenya beekamtee kaampiin teenya beekamtee garamitti haa baqanne akkamitti ifaa baraaruu irra jira nama isaan. Sigalee tanaaf hin dheeressuun gaarii miti. Dura gara miidiyaa mainstreamitti haa ceesisnu ka jedhu sun yaada bareedaadha. Thank you. Warri immoo odeeffannoo qabdan keep giving odeeffannoo dabbaalitti illee ergaa namoota amantan kamittuu ergaa odeeffannoo Jawaar qofatti miti Jawaar kophaa isaatti kan hunda siyaasaa chaalenjii keessa chaalenjii godha maafiyaa biyya keessaa chaalenjii godha kanaas akkasi amma immoo kun akkuma dabbaal jedhe biyyoota kaanittuu cehee dura barahaa kana keessa haa baafnu magaalaan iseen qabsoon magaalaa laaftuudha dura barahaadha waannaan achi haa fidhu. Thank you. Me okuta ka dabbal wanin dakika godin ka kingoda ke fado nyara fulle tikisa turi kingoda fi waibsa
xiqqeeshoo naa ture. Obsa deega mataa kafaradu neresin. Ayyee Kingo nuti hoggaa garee sani garee waldaa ittisa godaan seeraan alaa fi daldala namaa hoggaa kireet goonu dajanee guutamaadhaa achin wajjin ture bilbilaan. Dhaggeeffadhu bilbilaani bakka mana san keessa nu wajji ture joollee ajjeefamtu hoggaa maatiin gartee dhuftee kara keenyatti himatamtee warri dallaalaa kuni hoggaa shamarran qullaa dhaaban hoggaa shamarran maatsanii baasan obaarii siidaa hoggaa baasan maatiidhatti ergan maatiin akkasin nutti as ergitii dajanee guutamaadhaa achi keessatti waliin tattaadhaa turre ani yeroo dhibbata karra Oromiyaa miidiyaa niitoorkiidhaaf ibsa kanneetiin ture dubbiimaa waldaa ittisa godaan seeraan alaa fi daldala namaa obsaa Yusuf jedhanii achi jala seentanii laaluudha dandeessanii dajanee mana san keessa nu wajjiin ture akkasi quba qabaadhaadhaa tana wanni irratti walwanni goonuu hin jirtu Oromiyaa miidiyaa niitoorkii yoo BBCdhaa fi kana taate malee uutuun isaanii quba qabanii jechuu barbaadeeti gabaasaadhaa turre waan kanaa galatooma. Fayyaate nyaara kulletu gabaabsi gabaasa deemu. Nyaara kullee muutii rigirtu.